Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE irra oduu gaggabaaboo yeroo kanaaf qabanneen isinitti hima. Oduu waliin Anoliifan Margaati. Waraanni bilisummaa Oromoo ona giddu galeessaaf Oromiyaa bakkoota garaa garaatti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Shawaa Lixaa Onaadaa godina addaa sulultaa magaalaa Kantar Konya Mogar kan Finfinnee irraa kiiloomeetira 38 qofa fagaattee argamtu Shawaa Lixaa Onaadaannoo Shawaa Lixaa Mettaarobii magaalaa Shinoo Wallagga Ba'aa Haroolimmoo godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Gaalessaaf godina Gujii Ba'aa aanaa Liban ganda Simintoo iddoo addaa Qarree Kudhaa fi Oduu Ijoo jedhamutti waraana mootummaaf kanneen waraana mootummaan bobbaafaman irratti haleellaa raawwateen hedduu ajjeesuu fi miidhaa gurguddaa waraana mootummaarraan ga'u waraanni bilisummaa Oromoo onoota kanaa beeksiseera. Kitaabonni asoosamaa gurraacha abbayyaaf godaannisa jedhaman kan dhaabaa wayyeessaan barreeffame eebbifame. Kitaabni gurraacha abbayyaaf godaannisa jedhaman kan barreessaa asoosama afaan Oromoo, gaazexeessaa afaan Oromoo fi barreessaa tiyaatiraa afaan Oromoo dhaabaa wayyeessaa yookaan namoo daandiitiin barreeffame guyyaa kaleessaa Onkolooleessa 17/2021 Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti sirna ho'aan eebbifamuun dhaga'ame. Gaazexeessaa barreessaan asoosamaaf tiyaatiraa dhaabaa wayyeessaa kitaaba asoosamaa kan godaannisa jedhu kan jaalalaaf dubbistoota baay'ee horate uummata Oromoof gumaachuudhaan nama maqaa qabuudha. Akkasuma obbo Dhaabaa Wayyeessaa tiyaatira afaan Oromoo kan jalqabaa bifa qindaa'aan waltajjii irratti yeroo jalqabaaf agarsiifame tiyaatira mata dureen isaa Dukkanaan Duuba jedhu kan eenyummaa fi qabsoo Oromoo ifatti mul'ise katabuun nama uummata Oromoo biratti jaalala horateedha. Kitaabni asoosamaa Dhaabaa Wayyeessaan barraa'e kan godaannisa jedhu yeroo ammaa yuunivarsiitiileef manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran maratti rabsamuun sirna barnootaa keessatti illee tajaajilaa jiraachuun beekameera. Balaa hongeetiin uummanni Karrayyuu rakkoof saaxilamaa jiraa jedhame. Oromoon Karrayyuu rakkoo gama daangaa yeroo ammaa humnoonni Amaaraa haleellaatti bananii jiraniin alatti hongeen miidhamaa jiraachuun beekameera. Hongii kana hordofee gaalonniif beelladoonni hedduun du'aa kan jiran yoo ta'u, hawaasa kana gargaaruuf tumsa gochuuf jecha GoFund banamee jiraachuunis ifoomeera. Humni ittisaa Tigraay humna waraana Itoophiyaa irratti injifannoo gonfachuu beeksise. Humni ittisaa Tigraay loltoota mootummaa Abiy Ahmed kuma hedduutti lakkaa'aman barbadeessuun bakka waraanni kun duraan qabatanii turan qabachuu beeksisee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa tibbana maqaa haleellaa xumuraa juuntaa irratti raawwatamu jedhuun gara lolaatti kan seene lola kana irratti yeroo ammaa kutatni waraanaa hedduun waan jalaa barbadaa'eef balaa guddaa keessatti kufee jiraachuunis beekamee jira. Sudaanitti mormitoonni waraanni fonqolcha mootummaa akka taasisuuf gaafatani. Mormitoonni Sudaan gara dimokiraasiitti akka hin ceene barbaadan sanbata daandiiwwan magaalaa Kaartum irratti hiriira geggeessuun waraanni olaantummaa biyyattii akka fudhatu gaafatanii jiru. Namoonni kuma hedduun lakkaa'amanis masaraa mootummaa biyyattii alatti walitti qabamuun waamicha kana taasisan. Erga pirezidaantiin biyyattii duraanii Omar al-Bashir bara 2019tti aangoo irraa kaafamanii booda waraanniif gareewwan siivilii aangoo qabachuun biyyoota bulchaa jiru. Haa ta'u malee erga yaaliin fonqolcha mootummaa fulbaana keessa deeggartoota Bashiriin jedhame taasifameen booda muddamni biyyattii keessatti cimee jira. Erga yeroo sanaatii booda aangawoonni waraanaa qindoomina humnoota jijjiiramaa fi bilisummaa FFC garee siivilii kan mormii farra Bashir geggeessuuf mootummaa ce'umsaa muummee hundeesse keessatti riifoormiin akka geggeeffamuuf gaafataa jiru. Ministeerri muummee Speen Pedro Sánchez dilbata kaleessa daldala saalquunnamtii seeraan alaa akka godhan kakatani. Walgahii guyyoota sadii paartii isaanii Vaalenshiyaatti taasifameen booda Sánchez gochaan kun dubartoota ni garboomsaa jedhani.
Daldalli saalquunnamtii bara 1955tti ture seeraan akka hin adabsiifne kan ta'e bara 2016tti immoo indastiriin saalquunnamtii biyyattii doolaara biiliyoona 4.2 akka tilmaamamu UN himee ture. Egaan daawwattoota keenya oduu ijoon yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa turanii qophiilee shinniigaa waliin turtii gaarii.